Ashama harka fuune yoya nageenyi badhaadha nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaadha qabu jecha egaa walitti dachaaneeti jirra. Siyaadana rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galchaa waa'een kan kee si argu qalbiin toobokatee ya jaalallee si argu qalbiin toobokatee ya jaalallee. Warri maatii kiyyataan subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa egaa akkuma beekamu sagantaawwan adda addaa dhimma siyaasaatiif akkasumas dhimma aartii irratti YouTube karaa isaa gizeenootiin yeroo mara kan qabanne isiniif dhiyaannu ta'a akkasumas tattabachaa kolfaa waan hedduu irraa barataa akka wajjin turra abdii guddaan qaba. Egaa akkuma beekamu kaleessa galgala Shukrii Jamaal ummata gara siyaasaarraa gara jaalalaatti jijjiiree fixeetti jira jechuudha. Sirba boombii isaa sirba haalaan namatti tolu isaa gadhiisee sirba sanarratti qeequun adda addaa yaanni adda addaa kan wal faallessuu fi kan deeggaru hedduutu jira. Dhuguma dubbachuudhaaf taanaan haala Oromoon amma keessa jiru keessatti sirbi jaalala dhuguma ni barbaachisaa kan jedhuudhaaf hundaafu gaaffiidha. Garuu akka kootti akka nama aartii keessa jiru keessatti sirbi yeroo baay'ee haalli uummanni Oromoo keessa jiru yeroo ammaa kana keessatti haala rakkistuudha. Haala qabsoo hadhaawaa keessa jira. Yeroo ammaa kana keessatti sirbi nu barbaachisu sirba qabsoodha. Garuu sirba qabsoo cinaarratti sirbi jaalalaa nu barbaachisu. Sirbi sirba waan ta'eef aartiin immoo waan hedduu of keessatti qaba waan ta'eef dhuguma sirba qabsoo qofittiidha. Akkuma beektamu Shukrii Jamaal sirba yeroo maaster pilaaniidha kaasee sirboottan qabsoo hedduu hojjechuudhaan nama beekamuudha jechuudha. Nama weellisaa dhaloota qubee jabaa keessaa isa tokko hojjenneeti kan nu fudhannu jechuudha. Sirboottan baay'ee sirboottan qabsoo sirboottan jaalala sirboottan aadaa hedduu hojjeteeti jira. Amma yeroo hin beekamne kana keessatti namoonni baay'een sirba qabsoodhaan akka inni dhufuutti kan inni eegamaa ture jechuudha. Garuu inni sirba faallaa sanaan sirba jaalala ajaa'ibaa ta'e kilippii addaatiin walaloo fi yeedaloo addaatiin qindeessaallee arrangementii addaatiin kan inni itti dhufedha jechuudha. Mee gara sirba sanaatti osoo hin deeminiin duratti sirbi kun namootaan YouTube irratti beekamoo akkasumas ammoo social media irratti dhiibbaa gurguddaa uumaniif gaaffii gurguddaa kaasaniitti jiru. Yaanni isaan koomentii YouTube jalaa fi akkasumas FB jalatti kennan waan tokko laallee gara reakshinii sirba kanaatti dabarfanna jechuudha. Sirba kana maletti sammuu sagantaa biraas qabna. Egaa Dr. Nafyaadirraa haa kaanu YouTube sana jalaati kan fudhe jechuudha. Amma kana ilaalee jaalalina qabuuf dura jaalala miti elektirikiin iyyuu na hin qabu ture jedha. Egaa Dr. Nafyaadi akkuma beekamu social media irratti nama dhiibbaa gurguddaa uumaati jirudha. Gara doktorummaa isaatiin keessatti waan mudhii gadii kana yeroo hedduu maxxansuu irratti qosaawwan adda addaa irratti baay'ee nama yeroo ammaa kana keessatti dhiibbaa gurguddaa social media irratti uumaa jiru keessaa isa tokkodha. Koomentiin YouTube jalatti kenneedha kanan fudhadhe jechuudha. Inni kan biraa ammoo fuula FB irratti kanan argee bro jedha qawwee hidhadhaa irraa gara qabattoo hiikkadhaa nu ceesisuu jirta kaa ibsaa ifa baas ibsaa jedha. Koomentii addaati kuni bro qawwee hidhadhaa irraa gara qabattoo hiikkadhaatti nu ceesistee jirta kan jedhu yaada addaati kan inni kenne baay'ee kan nama kolfisiisudha. Inni kan biraa ammoo screenshot gooteeti obsee utaawayyuu yeroo baay'ee yaada adda addaa FB irratti post gochuudhaan ni beekamti jechuudha. Maal jechuudha jettee taayee gaafadhu maal jechuu akka ta'e. Maal jechuudha kun? Hanoon beeku taayee qabsoo irraa nu maqsuuf shirri xaxamu haa dhaabbatu jette. Kunis koomentii nama dinqisiisuudha. Koomentii osoo hin taane screenshot gootee kan isin achirratti dhiyeessitedha waan kana. Abduu mobile app nama beekamaa YouTube irratti dhiibbaa guddaa uumaa jirudha jechuudha. Gama qabsootiin isaa ta'u gama barnoota elektirooniksii kanaan illee baay'ee nama cimaadha. Abdii mobile app baay'ee nama dinqisiifadhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni akkas jedhe YouTube isaa jalatti dubraa fi dardara jaalalaan turaa Turab goote Shukrii Jamaal Turab jechuudha biyyoo goote jechuudha. Dansaadha sammuu gocha diinaatiin cinqamte sammuu qabsoon jeeqamte jaalalaan bohaarsite jedha.
yeroo hedduu sammuun ummatan sammuun namootaa kuni gama kaaniin dhiibbaawwan gurguddaan yoo duukaa jiraate duukaa dhachituu dhabe garuu kan sammuu isa bashannansiisu jiraachuu danda'udha qaba. Fakkeenyaaf koomediiwwan adda addaa bakka bashannanaa deemu akkasumas ammoo sirboottan jaalalaa kan waan keessa jiru jechuudha. Cinqaa keessa jiru isa dagachiisu baay'ee isa barbaachisa. Kanaafidha sirbi kan sirbi jaalalaa kan baay'ee barbaachisu yeroo ammaa kana keessatti. Egaa muraasuma uumaman laaledha kanan intinaat kanan isiniin ga'uuf yaale jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma immoo gara sirbicha reaction akkamitti akka hojjetame gara sanatti sin dabarsa. Sirbi kun haala ajaa'ibaatiin kan inni hojjetame. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan hedduu sirba ajaa'ibaati. Sirba kana Vision Entertainment jalatti kan gadhiifame jechuudha. Otoo sirba abashaa ta'eeti guyyaa tokko keessatti miiliyoona sirba galuudha jechuudha. Kanaafuu nuti sammoo sirba kana miiliyoona galchuu danda'uudha qabna. Baay'ee sirba ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf taanaani. Yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galchaa waa'een kan kee. Yaadannaa rafeen buluu jaalala kee hirriba keessa nagan galchaa ayyaanni kee. Dubbii keenya irratti sirba kana irratti shukuriin hin mul'atu. Taambileetti qofa irratti shukuriin kan mul'atu sagaleen kan saati aktar kan ta'anii hojjetan namoota lama akkas namoota sadiinatti fakkaata. Egaa gurbaan suni taalentii addaa qaba. Sirbi kun kiliippiin isaa akka inni itti waraabame dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee onnee keessa jaalala keessa nama galcha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan aniyyuu akkan jaalala keessa galu na godhaati jira. Sirba addaati. Nama biraati aktar ta'ee achi keessatti akka nama shukurii ta'ee sirba sana sirbaa jiru nama biraati jechuudha. Akka addaatti bakka ciisichaatti mucaan illee intaloon illee baay'ee kan namatti toltudha jechuudha. Akkaataan suutitti godhamee waraabbiin kaameeraa isaallee baay'ee onnee namaa keessa seeneetu kan inni dhuguma riba keessa nama gangalcha yaadnis jechuudha. Mee gara sirbichaa taate. Si argu qalbiin toobokatti ya jaalallee. Si argu qalbiin toobokatti ya jaalallee. Si yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galchaa waa'een kan kee. Si argu qalbiin toobokatti ya jaalallee. Deemsi kee fagoo taa'e dhabduu si maltuu haaka taphatti dilbisii bu'ee jiraattus lafa baata. Barbaad bitee taachi sitti taatus jireenyi dhugaat harka kuuftu sirraanu sammeenyi. Hedduu ulfaata jaalaltalaala halkaniif guyyaa anatta wallaala ammuma naafootamuuma yeroos mi'ooftii jaalatti kadhamma. Hedduu ulfaata jaalatti halaala halkanii fi guyyaa an adda wallaala ammuma naaf kottu ammuma yeroo san mi'oofti jaalatti kadhamma.
yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa na gangalchaa waa'een kan kee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee si yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa na gangalchaa waa'een kan kee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee fageenya taamaatu jedheera bitooni mo'atan jaalalaadha mootii isaa ta'u goonni gaarii bareedduu durba qal'ootu yaa marartu kan ittiin si ibsuun dhabee hirkootu waan safartu. Alkanif guyyaa araddaa wallaala ammuma ammuma nafoota ammuma yeroos mi oftii jaalatti kadhamma hedduudha ulfaata jaalatti halaala halkaniifi guyyaa an addaa wallaala ammum ammuma nafoottu ammuma yeroosan mi oftii ammuma yoo sammee ofti jaalallee akkana dhiidammaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechatu na hanqata sirba jechuun akkasii bakka dhugaa yoo jaalala ta'e jaalala cunqoosaa dhugaa akka miirri jaalalaa sitti dhaga'amu godha akka atichi keessatti of ilaaltu si godha an daayirektara sana baay'een dinqisiifadha bikeenya irratti sirboottan Vision Entertainment qopheessan hanqinni isaa maaliif taanaan eenyu sirboottan kana duuba jiru kan jedhu arrangementii muuziqaa sana dhumarratti haa ta'u jalqabarratti haa ta'u walakkaadhaanis haa ta'u maaliif taanaan nu warri aartii keessa jirru sirba tokko yookaan hojii tokko hojjechuudhaaf eenyutu sirba hojii bareedaa akka kanaa hojjete eenyutu immoo hojii badaa akka kanaa hojjete jechuudhaaf namoota duuba muuziqaa kanaa jiran baruudhaaf baay'ee dhiphanna. sababni isaa sirba babbareedaa akka kana eenyu arrangement godhe walaloo fi yeedaloon isaa eenyunni akkasumas daayirektarri eenyu kaameraan eenyu editingin eenyu kan jedhu baruudhaaf ni dhiphanna jechuudha nu warri aartii keessa jiru sababni isaas hojii akka kanaa keessa gaafa arginu nuti achi keessatti waan of ilaalluuf yoo hojii akka kanaa hojjedhe kan jedhu si barbaachisa namni kun yoo hojii kan konaaf hojjete kan jedhu keessatti of ilaalla waan ta'eef hanqinni Vision Entertainment qabu yeroo baay'ee isaa eenyu akka muuziqaa kana hojjete daayirektarii muuziqaa kana eenyu gara dhumaarratti ibsa garuu hin mul'atu barreeffamni isaa kun jechuudha namni bareechee focus godhee bakka sanatti ilaaluu dhiisuu danda'a waan ta'eef osoo yeroo jalqabaa isaa ta'u walakkaadhaan daayirektarri isaa walaloo fi yeedaloon isaa eenyu akka barreesse osoo irratti barreeffame sababni isaas Vision Entertainment akka Oromootti adda ta'usi namoonni sirboottan gurguddaa hojjetan walaloo fi yeedaloon isaa eenyu akka jedhu sirboottan addunyaa kanarratti irratti barreeffama waan ta'eef kanatti akka deebii naa deebistuu abdii guddaan qaba egaa daawwattoota keenya sagantaa biraa sirba kana keessatti makuu hin feene sagantaa biraatiin yeroo biraa walitti deebina waan nu daawwattaniif guddaa galatooma subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'uu hin dagatina waan nu wajjin turtaniif guddaa galatooma sin jenna nageetti